du'aa jirra eeyyen du'aa jirra hidhamaa jirra eeyyen hidhamaa jirra qe'ee keenyarraa buqqa'aa jirra eeyyen buqqa'aa jirra. Natti ulfaate. Baay'ee ulfaataadha. Akka nama dhuunfaatti gaafan taa'ee ilaalu namni karaa barbaade deebii barbaade kennuu danda'a. Amma jireenyi koo firiidemiin jiraachuu leevalii dadhabuurra jira. Naannoo boolee kanatti gara iddoo afuriitti namootaan eenyummaa isaanii hin beekneen doorsisni irra ga'eera. Marii biyyoolessaaf dhimma waboo irrattis dubbanneerra jedhan Profeesar Mararaa Guddinaa. Ergamaan addaa USA Maayik Haamar rakkoo siyaasa Itoophiyaa keessa jiru ilaalchisee wiixata caamsaa 13/2024 hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo ABO Obbo Daawud Ibsaa fi dura taa'aa dhaaba Koongireesii Federaalawaa Oromoo KFO Profeesar Mararaa Guddinaa waliin mari'atanii jiru. Gaanfa Afriikaatti ergamaa addaa Ameerikaa kan ta'an Maayik Haamar gama raawwii waliigaltee mootummaa Itoophiyaa fi TPLF irratti argamuun Jimaanis dhimma nageenya naannoo Oromiyaa fi Amaaraa irratti akka mari'atan ministeerri dhimma alaa biyyattii ibsa torban tokko dura baaseen beeksisee ture. Dura taa'aa KFO kan ta'an Profeesar Mararaa Guddinaa Ambaasaadar Maayik Haamar waliin imbaasii Ameerikaa Finfinneetti argamutti sa'a tokkoof walakkaaf mari'achuun BBCtti himanii jiru. Dhimmootni irratti mari'atan waliigalaa waa'ee siyaasaa Itoophiyaa rakkoon xaxame ta'us addatti rakkoo Oromiyaa keessa jiru kaasuu dubbatan. Dhimma marii biyyaalessaa fi waa'ee waraana bilisummaa Oromoo waboo dubbachuus himan Profeesar Mararaan ergamaan addaa Ameerikaa maaliif isin walii mari'achuu barbaadan gaaffii jedhu Profeesarichaaf dhiyeessine. Nagaa biyya kanaa hunda caalaa immoo nagaan Oromiyaa akkamitti dhufuu danda'a maal gochuun irra jira yaanni keessaan maalinni kan jedhu gaafachuufidha jedhan. Rakkoon Oromoo keessas jiru rakkoon Itoophiyaa keessas jiru sababa sirni diimokiraasii hin jirreef akka ta'e bal'inaan dubbanneerra jedhan. Akkuma Profeesar Mararaa hayyuu dureen ABO Obbo Daawud Ibsaa imbaasii USA'tti argamuun Ambaasaadar Maayik Haamar waliin dubbachuuf isaanii dubbii himaan dhaabichaa mirkaneessanii jiru. Lammii Gammachuu yaada gabaabaa maricha ilaallatu fuula miidiyaa hawaasaa irratti maxxansaniin marichi haala rakkisaa ABO keessatti hojjechaa jiru yaaddoo nageenyaa Itoophiyaa fi balaa inni nageenya gaanfa Afriikaaf qabu irratti xiyyeeffatee jedheera. Haalli keessa jiran rakkisaa ta'urraa kan ka'e miidiyaaleetti dubbachuurraa kan qusataman Obbo Daawud yaada furmaataa marii fi qoodaniin qondaaltonni dhaabichaa hidhaa jiran akka hiikaman waajjiraaleen isaanii akka banaman hidhamtoonni siyaasaa guutuu biyya akka gadhiifaman gaafachuu ibsan. Profeesar Mararaan turtii BBC waliin taasisaniin keessatti waa'ee marii isaanii bal'inaan dubbatanii jiru. Furmaanni maalii kan jedhu irratti xiyyeeffatan. Tokkoffaa rakkoon maalii kan jedhu lammaffaa immoo akka Oromiyaattis akka Itoophiyaattis rakkoo kana keessaa ba'uuf keessumaa immoo Oromiyaa keessatti rakkoo bal'ataa deemu kanaaf akkamitti furmaata gochuu danda'ama kan jedhu irratti mari'achuu himan. Mootummaan Ameerikaa isaanirraa wanti barbaadu waa'ee rakkoo kanaa wanta yaadan wanta itti himuu danda'anii fi wanta furmaata ta'a jedhanii yaadan beekudha. Mootummaan Ameerikaa rakkoo Oromiyaa fi Itoophiyaa akka ta'utti hubateera. Maayik Haamar wayita isaan waliin dubbatan qondaalota imbaasichaa dhimma Oromiyaatti dhiyaatanii hordofan waliin ta'uun akka ta'e kan himan Profeesar Mararaan dhimmichi rakkinicha wallaaloo miti jedhan. Dubbii rakkinicha wallaaloo osoo hin taane rakkoonsaa garaagartummaa bal'aa gaaffii mormitoonni Oromiyaa keessa jiranii fi qophii mootummaa gaaffii kana deebisuu gidduu jiru akkamitti dhiphisuun danda'ama kan jedhudha. Hubannaa gahaa qabu jedhani. Inni guddaan akka itti hiikkatanidha. Akka itti hojiirra oolchan hamma hojiirra oolchan isaaniif dhiifnaa jedhan. Rakkoo isaanii kan sitti himan mootummaaf mormituu gidduu yaadni jiru walirraa fagoodha. Lamaanuu yaada isaa akkamitti walitti dhiyeeffachuu danda'a? Karaa walakkaatti akkamitti walitti dhufuu danda'a kan jedhu si gaafatu. Marii biyyaalessaa fi dhimma waboo irratti dhimmoota ijoo kaasan keessaa tokko waa'ee marii biyyaalessaa KFO fi ABO bu'aa barbaadamu buusu jechuun keessaa of baasuu beeksisanidha. Profeesarichi inni guddaan irratti mari'anne tokko kana. Wanti akkasii furmaata fida jettanii hin eeginaa yaada jedhu ifatti himneerra. Mootummaadhaaf yeroo bituu bira darbee lolas dhaabee rakkoo biyya kanaas furee sirna diimokiraasii ijaaruudhaaf furmaata hin ta'u jedhanii ibsuu dubbatan. Mootummaan Ameerikaa dhaabbilee alaa Itoophiyaa keessatti mariin biyyaalessaa hunda hammataa fi amanamaa ta'e akka gaggeeffamu dhiibbaa uumaa jiran keessaa adda dureedha.
Dhaabbilee gurguddoon Oromiyaa keessa socho'an lamaan kun irratti hirmaachuu dhabuu irratti ejjennoo USA maal kan jedhu Profeesar Mararaa gaafannee jira. Rakkoo keenya qajeeltootti beekuu maaliif ilaalchi keenya kana akka ta'e koomishiniin kunis maaliif rakkoo kana hiikuu hin danda'u jennee akka yaadnu gaafatanii jiru. Nutis karaa keenya muuxannoo waggaa 5 darbee haa ta'u muuxannoo waggaa 30 darbee akkasumas muuxannoo waggaa 50 darbee irraa amma siyaasni Itoophiyaa naagalitti meera. Milkaa'ina marii kanaatiif jecha akka marii gochamu irratti hirmaatan dhiibbaa godhan akka hin jirre kan dubbatan Profeesarichi maal wayya kan jedhu irratti dubbachuu himanii jiru. Mariin ergamaa addaa Maayik Haamar waliin godhan addatti haala Oromiyaa keessa jiru irratti akka xiyyeeffatu kan kaasan Mararaan dhimmi waboo ilaallatu dhimmoota ijoo kaasan keessaa akka ta'e himaniiru. Kamitti yoo itti deemne wayya maal wayya kan jedhu nu gaafataniiru kan jedhan Profeesar Mararaan hundee rakkoo kanaa dhabuu sirna dimookiraasii waan ta'eef sirna sana ijaaruu akka ta'e dubbatan. Dabalataan mootummaattis dubbatanii warra bosonaattis dubbatanii waan irra gahan isaantu beeka. Garuu akka quunnamtii qaban natti himaniiru. Quunnamtiin isaanii akka adda hin cinne natti himaniiru jedhan. Itoophiyaan waggoota darban keessa sirnoota adda addaa biyya hoogganuuf yaalamte ta'uu kan dubbatan Profeesar Mararaan hanga ammaatti akka ta'utti kan hin yaalamne dimookiraasiidha jedhu. Furmaatni rakkoolee nageenyaa Itoophiyaas sirna dimookiraasii ijaaruudha jedhanii mootummaanis dhimma kana irra deddeebisee yaaduu irra jechuun wanta furmaatadha jedhan Ambaasaadar Maayik Haamaritti himan ibsaniiru. Kana achitti gara fuulduraatti wal fixuutti dabalu malee biyya kana mancaasuutti fuufu malee falli hin jiru. Ergamaan addaa USA marii kanarraa ka'uun kamitti gara fuulduraatti gargaaruu akka danda'an malkaa bal'ootti namoonni bakakkaan miidhe wallaansa aadaan wayyaa'uu himan. Malkaa bal'ootti namoonni 12 bakakkaan miidhaa irraan ga'e mala aadaan yaalamanii fooyyeerra jirraa jedhan. Godina Harargee Bahaa malkaa bal'ootti dilbata darbe bokkaa roobaa ture hordofuun bakakkaa bu'een namoota 12 irraan miidhaa qaqqabsiise. Namoota sababa bakakkaa kanaan miidhamanii turan keessaa tokko kan himu obbo Nasroo Abdiin akka himanitti bakakkaan kun kan bu'e dilbata guyyaa naannoo sa'a 7tti. Ani immoo hojiitiif ture kanan aanaa keenya raddaa waltaa misoomaa deeme. Achii waajjira raddaa keessa kan turre nama 11. Dubartiin tokko immoo waajjira jala bokkaa dheessuuf dhaabbattee turte. Bokkaan sunuu deelas guddaa hin turre. Bakakkichi balbala irratti hoolaa tokko rukuteen immoo balbalaan ol nutti seene. Hundi keenya battala kukkufnee namni baay'een ni hoolata ture jedhan. Balaan kun ga'us hordofee hawaasni naannoo birmachuun mala aadaatiin yaala kennaafii akka tures hima. Hawaasni battala birmateen qaqqabee aannan bakka jiru fidanii walitti fidanii nurratti naqan. Lafa qotaniis qaama keenya mormaa gad biyyee keessa nu awwaalanii nu yaalanii jedha. Hawaasni naannichaa namoota bakakkaan miidhee kana 12 biyyoo keessa awwaaluun sa'a 1 hanga sa'a 2 tursanii akka ba'anis himan. Ani amma yeroo sanaa miila kiyya sochoosuu hin danda'uun ture. Namootatu na baatee biyyoo sana keessayyuu na kaa'e. Yeroo biyyoo sana keessaa baane garuu namni hundi itti wayyaa'e. Anis amma akka barbaadetti deemaan jiraa jedhan. Balaa bakakkaa kanaan miidhaan lubbuu qaqqabe akka hin jirree fi namoonni miidhaan salphaan irra ga'ee fooyya'insa gaarii irra jiraachuu himan Bunasroon. Yeroo bakakkaan nama miidhuu namoota miidhaman aannan obaasuu fi irratti naquu akkasumas nama miidhame sana mormaa gadii biyyoo keessaa awwaaluun mala aadaa hawaasa biratti guddoo baratamedha. Haa ta'u malee yaadni kun qorannoon kan deeggarame akka hin taane Yuunivarsiitii Haramayaatti barsiisaaf qorataa fiiziksii naannoo Environmental Physics kan ta'an Dr. Haftuu Biraaniin ni himu. Malli bifa aadaatiin itti fayyadaman biyya keessatti awwaaluu qorannoon kan deeggarame miti. Qorannoo kan barbaadudha. Garuu saayinsiin kan gorfamu dhaabbilee fayyaa dhiyeenyatti argamutti geessuudha jedhan.